Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtu nagaadha fayyaadha walitti dadachaanee jirra. Har'a waanuma Oromoon beekuu qabu fudhadhee dhufe. Namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraatii gara argeetti jallataa jedhe gootichi Oromoo Eebbisaa Addunyaa. Yeroo waa soonu, yeroo waa dubbannus, yeroo waa hojjennus dhimma biyyaaf biyyoomaaf dhimma Oromoof Oromiyaa keessatti dhimma qabsoo keessatti seenaa gootota keenya seenaa gootowwan keenya beekuun dirqama. Jarri kun abbaa filma. Jarri kun abbaa filma. Mustafaa Harawwee namni wallaaltan hin jirtan baha Oromiyaa Harargeetti bara 1950moota keessa dhalatan yoon dogoggoruu baadhe. Qabsaawaa gameessa nama saba isaatiif lubbuu kaffale. Akki du'a isaatiillee akki wareegama isaatiillee nama boochifti. Akki inni itti wareegame haala suukanneessaatiin wareegame qabsaa'ota keenya hundayyuu rabbi rahmataa godhuuf. Kunoo qabsaawaan akkanaa jechuudha. Qabsaawaan ilma akkanaa kana nuuf gumaachee darbee jechuudha. Nuti yeroo waa'een Oromoof Oromiyaa ka'u, waa'een lafaaf lafee gaafa ka'u, kan dhiigi nu danfuuf, ka onneen nu belbeluuf, ka onneen nu dhikkifatuuf qabsaa'ota jajjaboo akkasitti dhabne jechuudha. Qabsaa'ota jajjaboo akkasitti dhabne qabsoo asiin geenye qabsoo nutti dabarsan. Yeroon jedhu kana qabsoon miidiyaa irra jira osoo hin taane qabsoon lafa jirti waanuma miidiyaa irraa tummoo gadi bu'u. Warruma miidiyaa irraa yaadachiisuudhaaf. Akkamitti akka isaan qabsaa turan tarsiimoo isaanii tolfatanii eenyummaa keenya qabachiisuuf, maalummaa keenya nu barsiisuuf, maal akka taane nu barsiisuuf, akka nuti nama taane nu barsiisuuf, akka nuti of taanu nu barsiisuudhaaf wareegama gurguddaa kaffalanii jechuudha. Kunoo Mustafaa Harawwee nama Oromoodhaaf aarsaa kaffale, nama yeroo dukkanaa keessa, yeroo ifti akka ammaa hin jirre keessa, yeroo dukkanaa keessatti Oromoo bahaa lixaa kaabaa kibbaa wal barsiisuuf, eenyummaa isaa barsiisuuf, lafaaf lafee isaa barsiisuuf, sabni Oromoo maal akka ta'e barsiisuuf, bifa walleetiinis, bifa walalootiinis, bifa qabsoo garaagaraatiin Oromoodhaaf aarsaa kaffalee jechuudha. Mustafaa Harawwee inni kun ilma isaa sheeka guddaa kan amma lubbuudhaan jiru jechuudha. Rabbi umurii isaa haa dheeressu. Kunoo qabsaa'onni keenya ilmaan akkanaa kana nuuf kaanii nuuf dhiisanii dabran. Nuti immoo isaan irraa maal baranna? Nuti immoo isaan irraa maal baranna? Qabsoon qabsoodhuma ta'ee qabsoo keenyas amantaa keenyas wal faana eeggachaa, eenyummaa keenyas wal faana kabajachaa, wal faana falmachaa, wal faana tarkaanfachiisaa yoo deemne bareedaadha. Yoo deemne bareedaadha jechuudha. Qabsooni amantii nama harkaan gatu. Qabsoon amantii namatti qabsooma kana kan fiduyyuu amantiidha. Amantiitu itti si ajaja. Amantiitu itti si ajaja. Warroota abbootii amantiitii jechuudha. Irra caalaa warri qabsoo Oromoo kana tattaraaree, warri qabsoo Oromoo kana xurreetti baasee akka nuti daandii kana irra buunee of taanuuf, akka nuti falmannuuf, akka nuti afaan keenya dubbannu, akka nuti eenyummaa keenya beennu, dachii keenya, lafa keenya, maalummaa keenya, qabeenya keenya akka nuti beennu abbootuma amantii kanatu nu barsiise. Dhaalmaarra nutti darbe. Kanarra abbaan barbaadde qabsoo jettee maqaa qabsootiin hattuu osoo hin taane ka dhugaan qabsaa jirus ni jira. Ka maqaa qabsootiin hattuu taate nama saamtus jirti jechuudha. Jirti. Kanaaf dhuguma warra akkanaa fa'i irraa toltii jechuudha qabsoon. Qabsoo har'a hawaasni keenya itti jiru warra kanatu lubbuu isaaniitti kaffalee lafee isaaniitiin dhiiga isaaniitiin qabsoo kana utubee asiin ga'e. Waa'een keenya kanaaf nama guggubaa jechuudha. Kanaaf waa'een Oromoo tabba ta'e akka Afrikaattis akka addunyaattis. Yeroon jedhu namaa ol miti nuti. Namaan gadis miti. Akkuma namaati jechuudha. Kanaaf irraa akka abbaan barbaadde hawaasa keenya goonni akkasii goonni numa jira. Haalaaf yeroonis yoo mijachuufii baate hawaasni keenya bara baraan kan inni dararamuuf maalummaa keessan beekaa, eenyummaa keenya beekaa,
maal akka taane maal akka turre Oromoon akkamitti akka qabsaa ture Oromoon akkamitti akka diina isaa qolachaa ture Oromoon akka itti wal ta'aa ture har'a garuu Oromootu Oromoo irratti shiftaa ijaaree Oromootu Oromoo irratti gaangistera ijaaree Oromoo dhabamsiisuudhaaf walii isaa dhabamsiisuudhaaf walirratti duula walirratti bitama ka ergatu immoo diinaa jechuudha ka ergatu immoo diina akkas ta'e kanaaf Mustafaa Harawwee faa dabalatee qabsaa'ota keenya hundayyuu seenaan ni yaadata hunda isaaniiyyuu rabbi rahmataa godhuuf kanaaf maalummaa keenya beekaa eenyummaa keenya beekaan isiniin jechuu barbaada gaafa afaan qabsoo dubbannu gaafa waa'ee Oromoo dubbannu gaafa waa'ee biyyaa dubbannu gaafa waa'ee biyyoomaa dubbannu warri xul jettu nurraa dhaabbadhaa nuti waa'ee Oromoof Oromiyaa hin dhiifnu nuti waa'ee Oromoof Oromiyaa hin dhiifnu nuti waa'ee biyya keenyaarraa dubbachuu rakkina hawaasa keenyaa dubbachuurraa hin dhiifnu abbaan barbaade haa dhaggeeffatu abbaan barbaade haa dhiisu ka qabsaa'us haa qabsaa'u ka dhukaasus haa dhukaasu ka falmatus haa falmatu mirga keenya falmachuu biyya keenya falmachuu maalummaa keenya dhokfannee hin deemnu bara baraan harree diinaa taanee harree taanee hin fe'amnu gabrummaa kana waanjoo waggoota meeqa nurra jiru kana nurraa cabsuudhaaf abboota keenya akaakiloota keenya Oromootu hundatu aarsaatti kaffalee yoonaan ga'e waan ta'eef bishaan itti hin naqinaa aarsaa abbootii keenya aarsaa qabsaa'ota keenya aarsaa gootota keenyaan isiniin jechuu barbaada galatooma.